amma kurfoofnee dhufnee jirra. Odeeffannoo sagantaa kana keessatti ka isin biraan gahuu deemnu ka armaan gadii kana. Mootummoota Afrikaa ka filannoo sobaa godhuu deeman. Mootummoota Afrikaa ka filannoo dimokiraatawaa hin taane fi hirmaachisaa hin taane geggeessanii Ameerikaanii akka adabuu dandeettu ministeerri haajaa ala Ameerikaa Mike Pompeo dubbachaa jiranii. Mike Pompeo dubbiin isaa kunini filannoo ka geggeessuu fi kurfaawaa jirtu Itoophiyaa irratti xiyyeeffata jechuudhaani dubbatamaa jira. Hidhattoota siyaasaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garba Hamza Booranaatii fi akkasumas hidhamtoota siyaasaa 10,000 olii ka mootummaan Itoophiyaa dabaan hidhee akka gadhiifamuu fi filannoo kijiba Itoophiyaan geggeessuu fi kurfaawaa jirtu addunyaatti beeksisuu fi duulii Tiwiiterii jalqabee jira. Awwaannisa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana weerara guddaa godhaa jiru helikopteriin lammaffaan awwaannisa kana balleessuu fi qoricha biifaa jiru Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo keessatti kufuun dhagame. Kunini helikopterii lammaffaa torbaan darbee godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabboo keessatti helikopteriin akkasii kun kufuu gabaasuun kennee yaadatama. Helikopteroonni yeroo ammaan tana hanqina qoricha biifanii Itoophiyaan waan qabduu fi biyyoota gaafa Afrikaatii fi biyyoota Afrikaa biraarraa ergifachuu fi yookaan ammoo kireeffachuu fi carraaqaa jirra jechuudhaani Dammaqaa Mokkonnin itti aanaa muummicha ministeera mootummaa Abiy Ahmed mootummaa seera ala kalee dubbachuu gabaasne jirra. Gabaasa kanallee irraa odeeffannoo dabalataa isiniin gahuu deemna. Dhalattuun lammii Tigraahii ilata Sanbate Gidee kan jedhamtu rikoordii fiigicha addunyaa meetirii 5,000 dubartoota ka Xirunesh Dibaabaatiin waggaa 12 ol qabame cabsite odeeffannoo sanillee isiniin gahuu deemna. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo obbo Lideetuu Ayyaaloo mirgi wabii yeroo sadaffaa fi kan eegame mani hidhaa gadhiisuu didate. Himatii sadaffaan irrattu baname jira. Himatii kun maali? Ka jedhullee odeeffannoo ka isin biraan gahuu deemnu tahuu ni mala. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp falmii dorgomaa paartii Demokiraat kan tahe Joo Baayiden wajjin ka karaa onlaayinii qophaa'e virtual debate ka jedhamu falmii marsa lammaffaa ta'uu isaati. Irrattu hin hirmaadhu jedhee jira. Kalee galgala taana pirezidaantii tahuu fi ittaantuni dorgomaa paartii Demokiraat Kamala Harrisiitii fi itti aananii pirezidaantii Trump kan tahe Mike Pence jidduutti falmiin cimaa fi bareedaa tahee geggeeffamee jira. Odeeffannoo falmii sunillee isin biraan gahuu deemna. Keessattuu tiisisni sagantaa falmii pirezidaantummaa kana Mike Pence jalaa hate waa'ee isaa miidiyaan hawaasummaatiif miidiyaan Ameerikaa bal'inaan haasawaa jira. Waa'ee tiisisa kanallee waan garii isiniin gahuu deemna. Kan dhiyoo kana filannoo gootee gaaga'amiinsa siyaasaa hamaa keessatti haala biyya Kirgistaanillee odeeffannoo dabalataa isin biraan gahuu deemna. Waldhabaa Azerbaijaan fi Armeeniyaa ka torbaan lama qabachuutu jiru irrallee odeeffannoon hagammaa jirtu maal fakkaata ka jedhu ka isin biraan gahuu deemnu tahuu isinii ibsuu barbaanna. Awurooppaa keessatti dhukkubni koronaa vaayirasii deebi'ee dhalachuun biyyoota Awurooppaa kan akka Ingilizaa, kan akka Jarmanii, kan akka Firaansii fi Ispeen ammallee yaaddessee tarkaanfilee dhukkuba koronaa vaayirasii haarawaa ittiin to'atanii beeksisaa jiraachuu dhagama jira. Yeroo ammaan tana biyya Ingilizaa keessatti nama 6 oli wal arguu hin danda'ani. Oromoonni biyya Ingilizaa jiran keessattuu dubartoonni hiriira torbaan lamaa fi turu kan yeroo tokkotti namni 6 irratti hirmaatu biyya Ingilizaa magaalaa London paarlaamaa Ingilizii fi akkasumas embaasii Itoophiyaa kan magaalaa Londonitti argamu duratti gaggeessaa jiraachuu kunillee mata duree oduu kan nu qabnu keessa biyyattii Faransaay
doktoroonni dubrummaa seeraa qoratan ammaan booda wanni kunis seera ala yookaan ammoo seera mootummaa Firaansi baasu wixinee haarawaa bahuudhaan yakka tahuu akka adeemu ibsee jira. Kunin matoota oduu har'a irrattuu xiyyeeffannu gara hangafoota odeeffannoo kanarraa amma gara bal'ina isaatti deemna. Odeeffannoon jalqaba kanu filanne Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana mootummaan biltsiginnaa akka malee rifatee waan jiruufi deeggarsa uummata akka qabu fakkeessuu fi bakka adda addaattu hiriira qopheessaa yookaan ammoo hiriira qopheessuu fi akka inni saganteeffatee ka mul'achaa jiru. Keessattuu bakka mormiin dhiyoo kana itti jabaatte Harargee lixaatii fi Harargee bahaatii fi Arsii lixaa keessatti mootummaan Abiy Ahmed ka uummataan jibbame kun deeggarsa uummata qabaachuu agarsiisuu fi hiriira deeggarsa mootummaa isaa akka qabu fakkeessuu fi namoota hedduu aballi kennuudhaan hojjettoota isaatii fi deeggartoota konkolaataan baadiyaa irraa fa'ee T-shirtii Abiy Ahmed wajjin jirra dargaggoonni badhaadhina wajjin dhaabbatanii yookaan ammoo dargaggeessa badhaadhina ka jedhu qopheessuudhaan hiriirii godinaalee Harargee bahaa Harargee lixaatii fi akkasumas Arsii lixaa bakka adda addaa keessatti akka inni qophaawaa jiru ka beekame. Hiriirii kunin godinaalee Oromiyaa hunda keessattuu godhamuufillee akka yaadii jirutu ibsamaa jira. Magaalota keessattuu magaalaa akka Finfinnee, magaalaa akka Adaamaa, magaalaa akka Bishooftuu, Walisootii fi magaalota adda addaa kan Oromiyaa keessatti hiriirii akkaan guddaa tahee ka Abiy Ahmed deeggaru ka filannoo dhufu kan gubbaatti filannoon kenna si filanna Abiy Ahmed nu jabaadhi Itoophiyaa durattuu qabadhi nuun deemi fulbana 30 fi fulbana 30 duraa fi boodallee mootummaan si malee hin jiru ka jedhu hiriirii Abiy Ahmed faarsu akka qophaawaa jiru. Hiriirii kunin akka karoora sagantaa hiriira kanaatiin qophaahee jennaan naannoo uummattoota kibbaa naannoo Amaaraatii fi naannolee hunda keessattuu paartilee badhaadhinaa jedhamanii ka deeggaru tahuu fi Abiy Ahmed filannoo ummatii Itoophiyaa ammaan tana filachuu fi qabu akka taate ka dubbatamaa jiru. Filannoo kana Abiy Ahmed keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti bakka dippiloomaatonni hedduun argamanii fi bakka Oromoon abbaa biyyummaa irra qabna jettee falmattu keessatti uummata nafxeenyaa hedduu baasuu fi akka inni karoorfachaa jiru kadhagamaa jiru. Abbootii qabeenya hiriira kanaa fi maallaqallee akka isaan buusanii mootummaan Abiy Ahmed godhaa jira. Abbootiin qabeenya kun maallaqa buusuu qofaa osoo hin taane abbootiin qabeenya kunin akka namni hiriira irratti hirmaatu akka deeggaran mootummaan Tifii ufiin jedhu mootummaan Abiy Ahmed kunin qarshii maallaqa deeggarsa T-shirtii maxxansuu irratti kadhachaa jira. Yeroo ammaan tana Finfinnee bakka adda keessatti T-shirtiin qoodamaa jira. Yoo Abiy wajjin hin dhaabbanne warri finxaaleeyyii Oromiyaa yookaan Oromoo ka Abiy Ahmed aangoo irra buusuu barbaadu horii keessaniif qabeenya keessaniif wabii waan tokko hin qabdani warri kun isin barbadeessu waan deemuuf filannoon isin qabdani mootummaa Abiy Ahmed wajjidhaan dhaabbachuudhaan warri kanaan falmachuu jedhamee itti himamaa jira. Karaa kanaan Izeemaa fi warri Baldiraasitii fi warri Biltsiginnaa Amaaraatii fi akkasumas Biltsiginnaan farra Oromoo ka taate Biltsiginnaa Oromiyaa ka jedhaman Finfinnee keessattii fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessattuu hiriira Abiy Ahmed deeggaruu fi fulbana 30 dubatti mootummaan hin jiru warri jedhuu fi deebii kennuu fi ammaan tana akka itti qophaawaa jiran ka dubbatamaa jiru. Hiriira kana qopheessuu fi T-shirtonni deeggarsa Abiy Ahmed mul'isaman jedhamee fi T-shirtonni Abiy Ahmediitu nu ceesisa. Abiy Ahmed mootummaa dimokiraasiitii fi mootummaa jechuun addunyaan jaalattee badhaasa Noobeelii kenniteetii fi ala isa malee Itoophiyaan hin jiraattu dhaadannoo jedhullee akka qabatu kan dhagahamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed bifuma kanaan Harargee bahaatii fi Harargee lixaa keessattuu hiriira kana geggeessuu jalqabe jira. Dargaggoonni badhaadhinaa fi dhaabbatame jiranii magaalaa akka Awwadaahi, magaalaa akka Kombolchaatii fi magaalaa Haramaayaa keessattuu hiriira qopheessuu fi carraaqamullee namni hiriira kan bahu lakkoofsi gayaan waan hin argamnee fi hiriirri kunin akka rakkoon isaa qunname ka dubbatamaa jiru. Magaalaa guddittii Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti har'a hiriirri deeggartoonni badhaadhinaa jedhamanii warri aballiin kaffaleef ka mootummaatii fi akkasumas warri raayyaa ittisa biyyaa ka wayaa isaanii baafatee wayaa uummataatii fi T-shirtii Abiyyii kan keewwate meeshaa warra gurguddaadhaan eegamanii magaalaa Ciroo keessattuu hiriira bayanii jiranii.
dargaggoonni badhaadhinaa jedhaman kunin hayyoota Oromoo kaman hidhaa jiran irratti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uu fi daddafin akka adabbii argatanii fi filannoo dhufuu kanirraa fi filannoon duballee filannoo warra akka paartii badhaadhinaa akka ta'ee fi akka isaanii badhaadhinaa kana duratti ceesisuu fi gurmaawaa jiran dubbachuudhaan mootummaan ammaan booda kadhachuu dhiise warra falmitoota Oromoo ofiin jedhe ergamsa wayyaanee fudhatuu fi wayyaanee fi akkasumas ABO shanee gubbaattu tarkaanfii jajjabaa fudhachuu qaba yaamicha jedhu dhiyeessa akka turani. Dargaggoonni badhaadhina jedhaman kunin qaama ammaan tana ijaarame hin jirre hiriirumaa kanaa fi dabballoota gandaa bulchitoota warri garaan bitamu raayyaa ittisa biyyaa irra wayaa warri jijjiirate milishootaa fi poolisootuma hiriira bayaa jiran jechuudhani warri sagantaa kana achittu argee hubate odeeffannoo biraan gahanii jirani. Sagantaan gos kana hiriirii godhamu kunin namni waraabame miidiyaa Oromiyaa mootummaa Oromiyaa akka ta'e OBN irratti darbuu dandaya. OBN irratti uummata dogongorsiisuu fi hiriira gos kana qopheessanii uummata waan sobanii fi hiriirii gos kana tokkolleen ka Abiyyi deeggaruu fi uummatii lafa uummatii biyyaa qopheessee hin jiru. Hiriirii kunini hiriira kijiba, hiriirii kunini hiriira dharaa, hiriirii kunini hiriira sobaa, hiriirii kunini hiriira warri garaan bulu ka dabballoota, hiriirii kunini hiriira jechuun warri raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisootaa fi milishaanii fakkeessuuf godhan malee Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Oromiyaa keessattuu hin jaalatamu baay'ee jibbama. Keessattuu Harargee lixaatii fi Harargee bahaa keessattuu akka malee jibbame diinummaa hamaanii gara jabeenanii uummata keenya akka malee miidhaa waan jiruuf akkinuu isa deeggarree hiriira baanuu waan jirreef dargaggoon badhaadhinaaf dhaabbatanii ka jedhu qeerroo fi qarreen badhaadhina deeggaran hin jiru. Waan kan akka inni kijibaa tahee miidiyaalee Oromoo hundaanuu nu saaxilaa jedhanii jiranii gaafini Oromoon qeerroo fi qarreen isaa ka bahaa Oromiyaa hiriira bahuuf jiraate hayyoota kenna mana hidhaatii hiiksisu. Hayyoonni keenya kunini siyaasa biyya sanii keessattuu hirmaannaa fudhachuudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa nuu taatu ijaaru yoo hin taane ammoo qabsoo karaa hunda qabsoo hidhannoo dabalatee finiinsine uummata Oromoo mirga isaanii mirkaneessu malee odeeffannoon karaa biltsiginnaatiin miidiyaa irratti hafarfamaa jiru kunin odeeffannoo uummata Oromoo sobuu fi malee odeeffannoo qabatamaanii uummatii Oromoo itti jiru ka agarsiisu miti jechuudhaan dubbachaa jiranii. Paartiin badhaadhinaa jedhamu paartii nafxanyaati. Ilaalchi nafxanyaa qaba. Minilik du'e boollaa baasee nurratti moosisuu barbaada. Yoomillee duunee argamna malee ilmaan Harargee bahaatii fi lixaatii fi Harargee bahaa lixaa Arsii bahaa lixaa Oromoon naannoo kamiyyuu farra kan tahe paartii Minilik badhaadhina hin deeggaru jechuudhani Oromoon tokkummaan hayyoota isaa kaman hidhaa jiru baasisuu fi paartii biltsiginnaa jedhamu kana dhabamsiisuu fi awwaala godhuu fi seenaa isaanii akka tokkummaan dhaabbatanii qabsaawanii dubbachaa jiran. Kun kanumaan odoo jiru paartileen Oromiyaa yeroo ammaan tana jiranii tokkummaan dhufanii mootummaan waan hin jirree fi ejjannoo gosa tokkoo kennuudhaan qeerroo fi qarree Oromiyaa akka hoogganuu qaban dargaggeeyyiin Harargee bahaatii fi Harargee lixaa ka dubbisnee dubbatanii jiran. Dargaggeeyyiin kunniin dhaamsa isaanii kanaan yeroo ammaan tana fulbana 25 dubatti mootummaan Abiy Ahmed akka seeraan waan hin jirree fi jiraachuu fakkeessuu fi wantoota kijiba hiriira deeggarsaatii fi akkasumas wantoota misoomatii fi badhaadhina jedhu ajandaalee kijibaa qabatee uummata Oromoo sossobuu fi burjaajessuu waan deemuu fi paartileen Oromoo ka biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran afaan tokkoon uummata Oromoo mormii fi yaamanii tarkaanfilee itti aanan qabsoo Oromoo ka ittiin nu hoogganan baasuu qaban jechuudhaan dubbatanii jiranii. Ejjannoo paartilee Oromoo ka qindoomina ka tokkummaatii fi ka falmii kana miidiyaaleen Oromoolleen mata duree gurguddaa godhatanii uummata kanaa fi akeeka qabsoo lafa kaa'uudhaan karoorii nafxanyaa Oromiyaa keessatti akka inni fashalaa'u akka ta'u dubbatanii jiran. Qeerroon Harargee bahaa, Harargee lixaa, Arsii bahaa, Arsii lixaa, qeerroon Baaleetii fi ka Shawaa bahaatii fi Shawaa kibba lixaa ka odeeffannoo nu erganiin akka jedhanitti yeroo ammaan tana marsaa 5ffaa fi kayyamame sochii qeerroo Oromiyaa bira dhaabbachuu fi sochiin kun akka milkaa'u gochuudhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka badii takka malee yeroo ammaan tana manhidhaa keessatti
dararama miidhamaa jiran gadhiisisuu fi akka qophii ta'anii ka dubbachaa jiran. Akka dhaamsa warraatini mootummaan Abiy Ahmed jedhamu kunini fulbaana 25 boodatti waan hin jirre waan ta'eef mootummaa hin jirre, mootummaa seera hin qabne, mootummaa heeraan hin beekamne ka ergamsa ekeraa, ergamsa minilik bakkaan gayuu fi wixxifatu kana ergamsi isaa ka diinaa kan wajjin dhabamsiisuni hayyoota Oromoo badii tokko malee hidhaman mana hidhaatii baasuu fi akka kurfaawanii ka dubbachaa jiran. Akka odeeffannoo amma dhuftutti qeerroo fi qarreen mootummaan Abiy Ahmed waan hin jirree fi mootummaa hin jirre kanaan wal lollee haqa Oromiyaa baasuu fi akka qophaawaa jiranii keessattuu torbaanota kana irra kaasee adeemsa jechuun biltsiginnaan bayyanachuu fi godhu kasirna nafxeenyaa Oromiyaa irrattu gadhaabuu fi jedhu akka dura dhaabbatanii ka dubbachaa jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennanii ka kallattii ka Facebook fi YouTube irraan isinii darbu akkuma itti fufettu jira. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa ibsa karaa Feesbuukiitii fi akkasumas karaa marsaa isaatiin baasetti biyyoonni Afrikaa ka filannoo godhachuu fi qophaawaa jiran filannoo kijibaa yookaan ammoo filannoo dharaa, filannoo hirmaachisaa hin taane fi filannoo abbaa irrummaa jajjabeessuu yookaan isaan godhan taate mootummaan Ameerikaa obsaan akka taa'ee hin laallee dubbatee jira. Mootummaan Ameerikaa akka inni dubbatetti biyyoonni filannoo dharaa godhani, biyyoonni filannoo abbaa irrummaa jajjabeessuu fi godhani. Mootummaan Ameerikaa akka adabu adabbii san keessa qoqqobbii adda addaa akka irratti godhu san keessa ammoo qophii himala isaan gara Ameerikaatti godhu dhowwu jechuudha yookaan ammoo ka viizaa Ameerikaa dhowwatu. Akka dabalatu ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo dubbatee jira. Kana ka dubbate Maayik Pompeeyoo karaa Tiwiiterii isaaniitiin yoo ta'u ibsa ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa state.gov irrattu baasanii mootummoota abbaa irree ka yeroo ammaan tana waadaa dimokiraasii finnaa jedhamee aangoo qabatanii waadaa sanirraa mucucaachuudhaan biyyoota Afrikaa adda addaa abbaa irrummaatti deebisaa jiranii akka mootummaan Ameerikaa harkaa maratee hin laallee dubbachaa jiranii. Mootummoonni abbaa irree filannoo godhanii filannoon Afrikaa keessatti godhamu filannoo bilisaa, filannoo ifaa, filannoo walabaatii fi akkasumas filannoo paartilee biyya keessa jirtuu fi sagalee adda addaa hirmaachisu malee filannoo abbaa irreetii fi golga taatee yookaan ammoo abbaa irree aangoo isaa demokraatawaa fakkeessuu fi gaggeessitu Ameerikaan akka callistee hin laallee dubbachuudhaan mootummoonni Afrikaa filannoo godhachuu fi karoorfatanii filannoo haqaatii fi bilisaa ka uummata hirmaachisu filannoo gulantaalee biyya keessattii fi gulantaalee addunyaa eeguutiif filannoo falmitoonni itti weeraramanii yookaan wareerfamanii fi filannoo hatame akka hin taane dhaamsa dabarsee jira. Yeroo ammaan tana Afrikaa keessatti dimokiraasii fi filannoon akkasumas kabajii mirgoota ilma namaa akka babal'atuu fi hojjechaa jirra jechuudhaan ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa dubbatee jira. Yoo abbootiin irree Afrikaa keessa Ameerikaan jechuun waan kana callistee hidhii xuuxxee bira dabartii jedhame wanni kun dogongora. Ameerikaan tarkaanfii adabbii laalessaa ta'uu haga jechuun qoqqobbii imala geejjibaa yookaan ammoo imala viizaa ka irratti godhuu deemtu dubbatame jira. Kanaan walitti qabate Ameerikaan dhiyoo kanatti koongireesiin ishii biyyoonni Afrikaa dimokiraasii irraa mucucaachaa jiran jechuudhaan sagantaa dhageettii yookaan ammoo hiiringii tokko qopheessuu ni yaadatama. Hiiringiin sun maqaa hin dhoofne malee dhimmi Itoophiyaa akka keessattuu ka'ee dubbatamaa jiru. Dubbatamaa ture. Dhaamsi ammaan kana yoo biyyoonni Afrikaa filannoo kijibaa godhanii yoo biyyoonni Afrikaa filannoo dhugaa hin goone mootummaan Ameerikaa taa'ee hin laalu adabbii ni adaba dhaamsi jedhamu kunini dhaamsa nama badhaasaa Noobeelii nagaa sadarkaa addunyaattu argate biyya Itoophiyaa gara dimokiraasii fi gara gadaa mirgoota ilmaan namattu ceesisaa jedhamee odoo yaadamu duubattuu mucucaate abbaa irrummaa biyya san irratti fidaa ka jiru Abiyyi Ahmediitii fi akka inni tahee ka dubbatamaa jiru.
bifuma wal fakkaatuun har'aa karaa Tiwiitaraatiin hayyootaa fi dippiloomaatonni Ameerikaa adda addaa dhaamsa isaanii dhimma Itoophiyaa irrattuu dabarsaa jiranii. Dhaamsa isaanii dabarsaa jiran kan keessaa Itoophiyaa keessatti waan tahaa jira, hordofaa jirra. Itoophiyaan mirgoota ilmaan namaa yeroo ammaan tana sarbaa jirti. Adeemsa karaa dimokiraasii irraa duubattuu deebitee falmitoota irrattuu miidhaa guddoo dhaqqabsaa jirti. Kunini akka malee yaaddessaadha jechuudhaan dubbachaa jiranii. Antony Blinken namni jedhamu Itoophiyaa keessatti waan tahaa jiru itti dhiyeennanii qorachaa jira. Keessattuu haali nageenya biyya suni akka malee akka yaaddessaa tahe mirgoota sabaa fi mirgoota lammiilee biyya suniitii fi dirreen siyaasaa banamee deebi'ee cufamuun akka malee mootummaa Ameerikaatii fi hawaasa addunyaa yaaddessaa jedhee dubbatee jira. Falmitoonni adda addaa yeroo ammaan tana mormii isaanii ka yaadatii fi mormii isaanii ka siyaasaa karaa nagayaatiin furachuu qaban malee mootummaan biyya sanii gara dimokiraasii ceesisaa jedhee waada seene warra ilaalchisaa karaa dimokiraatawaa ta'een ibsachuu fi dura dhaabbatee hidhaa fi reebichaan wantoota adda addaatiin ukkaamsuun akka malee yaaddessaadha. Kanaafuu ukkaamsan kun hatattamaan dhaabbate gara mariituu akka seenuu qaban iji addunyaa cuftinu gara Itoophiyaa deebi'anii yeroo ammaan kana wantoota biyya san keessattuu dhalachaa jiru hordofaa jirra jechuudhaani. Antony Blinken dippiloomatiin mootummaa Itoophiyaa olaanaan dubbatee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana dhukkuba qaba. Dhukkubi inni qabu kun sirna Minilikii, sirna du'ee awwaalam, sirna nafxanyaa deebisuu barbaada jechuudhaani. Itoophiyaan gaafa mootummaan dargii du'ee akka Itoophiyaan ihaadigii dhalattuu gahee guddaa kan taphate, Eertiraan akka balleessi baatu gahee guddaa kan taphate, kan araara Londonii kabara 1991 hoggane dippiloomatiin mootummaa Ameerikaa ol'aanan Herman Cohen dubbachuun isa yaadatamaa. Herman Cohen Itoophiyaan sabaa fi sablammiin biyya suni adeemsa sirni nafxanyaa deebisu gurmuu ittiin baattu hin qabdu. Sirni nafxanyaa sirna nama nyaataa fi sirni nafxanyaa sirna duubatti hafaadha. Itoophiyaa kabaasu mirga sabaa fi sablammoota kabaju federeeshinii ammaan tan jiruu fi heeraa kan tumsu jechuudhaan dubbatee jira. Keessattuu bara 1991 yeroo Eertiraan mirga ofiin akka murteeffachuu Isaayyaas Afeworqii gaafate hayyame sanii araara Oromoo bakka bu'ee ka dhufe obbo Leencoo Lataa Oromiyaan hiree ofiin murteeffachuu argachuu ka qabdu jedhu san beekamtii kennuufii dhabu akka gaabbee dubbachuudhaani. Abiy Ahmed dhukkuba qaba. Dhukkubi isaa kun sirna Minilikii jedhamu duuba ka darbe deebisanii dhaabudha. Dhukkuba kanarraa wal'aanamee akka inni fayyu sabaa fi sablammoonni dhiibbaa godhanii cimsanii akka itti fufuu qaban ka dubbatame. Yeroo ammaa kana Abiy Ahmed mootii nafxanyaa, Abiy Ahmed mootii sirna Minilikii deebisuu barbaadu. Abiy Ahmed nama kaayoo fi karoora hin qabne maddi rakkoo Itoophiyaa ta'uu isaa dippiloomaatonni akka malee beekaa jiranii. Kanaafuu Oromoonni biyya alaa jiranii hiriira mormii isaanii, hiriira falmii isaanii akkasumas xalayaa barreessu kantiibota magaalota adda addaa, bulchitoota aanaalee adda addaa, bulchitoota kutaalee adda addaatii fi akkasumas senatoroota fi kongireesota ka Ameerikaatii fi ka Awurooppaallee keessatti dhiibbaa godhanii itti fuudhanii karaa dippiloomaasiitiin injifannoo hagammaa argachaa jiranii akka cimsanii itti fuufanii dubbatamaa ka jiru. Keessattuu karaa Kongireesii Ameerikaatiin wanni ammaan tan godhamaa jiru mootummaa Abiy akka malee akka yaaddessaa jiru ka dubbatamaa jiru. Karaa gamtaa Awurooppaatillee mootummaa Ameerikaa mootummaan gamtaa Awurooppaa mootummaa Abiy irratti dhiibbaa godhuu fi qophaa'aa akka jiru. Keessattuu yeroo ammaa kana karaa dinagdeetiin dhiibbaan mootummaa Abiy irratti godhamu jabaachaa dhufuun mootummaa kana akka yaaddessuu danda'u ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed abbaa irrummaa kan kee hordofaa jirra jechuudhaani addunyaa yeroo ammaan tana irratti jechuun yaada akkasiin kennachaa jirti. Kunin karaa injifannoo dippiloomaasii gurguddoo falmitoonni biyya alaa jiran godhaa jirani. Kun kanumaan odoo jiru mootummaa Abiy irratti dhiibbaa jiru cimsaa deemuu fi abbaa irrummaa mootummaa kanaa saaxiluu fi duulli gama Tiwiiterii jalqabee jira. Duulli kunin akka malee jabaatee cimee itti fufuu qabaa jedhamee jira. Duula kan keessatti hayyoota akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaatii fi Shamsaddiin Xawaatii fi kan akka Abdii Raggaasaa warra badii tokko malee hidhame akka isaanii gabbayanii fi
mootummaan Itoophiyaa adeemsa abbaa irrummaa irraa akka dhaabbatuu fi fulbanaa 25 duubatti mootummaan hin jiru mootummaan filannoo godhuu fi qopheessuu danda'u akka hin jirre mootummaan jiru kun mootummaa seeraa ala waan ta'eef falmitoota wajjin dafee mari'achuu akka inni qabu karaa nagaatiin akka inni aangoo dabarsuu qabu irrattu ka xiyyeeffatamuu jechuudhaani dubbatamaa jira mootummaan kun keessattuu boordiin filannoo loogii godhaa jira boordiin filannoo kun abbaa irrummaa fi chaappaa dhahuu fi qophaa'aa jira kanammoo mootummaan Ameerikaa kanammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbanni misooma mootummoota gamtoomanii dhaabbileen gargaarsa mootummaa Ameerikaa kan waan kan gargaaraa jiranii fi gamtaan Awurooppaa akka inni beeku ka barbaadame filannoo kijibaa filannoo dharaa bakka uummatii filatu mirgi isaa hin kabajamnetti bakka filatamaan hin jirretti biltsiginnaan filannoodhaan dimokiraasii fakkeessuudhaan Abiy Ahmed aangoo gubbaatti teessoo isaa jabeeffachuu waan barbaaduu fi bulchiinsa Abiy Ahmed ka abbaa irree bulchiinsa Abiy Ahmed ka dikteeterummaa kana saaxiluu qabna jechuudhaan dubbachaa jiranii dhaadannoolee karaa tiwiiteriitiin godhamaa jiru keessatti boordiin filannoo Itoophiyaa abbaa irrummaa jajjabeessuu deema Jawaar Mohammad gadhiisaa firii Jawaar Mohammad free all political prisoners hidhamtoota siyaasaa hundayyuu gadhiisaa down Abiyyi ka jedhullee ni jira qaamii jechuun adda addaa ka wanti kun akka hin dhagahamu barbaadu UNDP mootummaa Sweden mootummaa Ingiliz mootummaa Norway ka badhaasa Nobel isaa kennan komishinii gamtaa Awurooppaa USD dhaabbata gargaarsa Ameerikaa ministeera haajaa ala Ameerikaa State Department akkasumas White House mootummaa Ameerikaatii fi maddeen oduu adda addaa kan akka BBC kan akka Al Jazeera CNN hunda akka inni dabalatu warris waan kan dhagaanii xiyyeeffannaa kennanii fi waan kan akka gabaasamu ka barbaadamaa jiru yeroo ammaan tana duulii Tiwiiterii kun banamaa jira odeeffannoo dabalataa duula Tiwiiterii kana irratti yoo barbaadanii Feesbuukii gurbaa Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa Feesbuukii gubbaattuu sheer godhee jira akkasumas Iyyaspee Tasfaayetii fi toltuu tufaa akka hordofuu dandeettanii ka dubbatamaa jiru warri kunini warra jechuun duula Tiwiiterii kan keessatti akka malee gahee guddaa taphataa jira haga ammaa tiwiitii godhameen injifannoon gurguddaan argamee jira tiwiitii sa'aatii muraasa fi godhame kan keessatti free all political prisoners ka jedhu marroo 1,000 yoo tuqame yoo taate Itoophiyaa jechii jedhu marroo 5,000 oli yoo tuqame do you know donors ka jedhu ammoo marroo 11,000 oli tuqame jira collection board ka jedhu waa'ee boordi filannoo Itoophiyaa ka dubbatu 10,000 oli akkasumas boordi filannoo Itoophiyaa ka jedhu marroo 20,000 oli ka dubbatame Jawaar Mohammad ka gadhiifamu jedhu sunis marroo 1,000 hedduu akka inni dubbatame yeroo ammaan tanattu rikardii cabsinee jirra gaafiin kennaa ka duriif ka ammalleen dhageettii guddaa argataa jira duula kana namu irrattu hirmaachuu akka qabu Iyyaspee Tasfaayee ka barreessaa ture duula Tiwiiterii kana warri nu daawwachaa jirtanii ka fagoo fi dhiyoo irrattu hirmaachuudhaan akka duula kana waliin geettanii dubbatamaa jira keessattuu jechuun firii Jawaar Mohammad ka jedhu 10,000 oli odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan Iyyaspee Tasfaayee Arfaasee Gammadaa Saamu'eel Baqqalaa gurbaa Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas toltuu Tufaatii fi Najaat Hamzaa faatii karaa Tiwiiterii wararrattu argamanii Tiwiiterii san irrattu hirmaattanii duula Tiwiiterii ka jalqabe kana akka cimsitanii filannoon mootummaan Abiy Ahmed godhuu barbaadu filannoo kijibaatii fi filannoo dharaa akka inni saaxilamu kan irrattu jabaachuu akka qabdanii odeeffannoon isin biraan gahuu barbaannu. mootummaa naannoo Tigraayitii fi mootummaa naannoo Tigraayii paartii hogganu paartii Abuut adda bilisummaa uummata Tigraayitii fi mootummaan seeraa alaa ka Abiy Ahmed biltsiginna ka jedhu jidduutti walittuu gaarreffannaan jiru hammaachaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed hariiroo hoggansa olaanaa mootummaa naannoo Tigraay wajjin qabu hunda addaan dhaabee baajetii gargaarsaa manii marii federeeshinii yookaan paarlaamaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitiif kennullee muruun ni yaadatama. naannoon Tigraay adeemsi kunini martiin mana marii federeeshinii fudhatama hin qabu manii marii federeeshinii aangoon isaa ka seeraalleen aangoon isaa ka heeraa fulbana 25 dubattu hin jiru jechuudhaan adeemsa bulchiinsi Abiy Ahmed seera ala dabarsee balaaleffatanii jiranii manni marii federeeshinii tarkaanfii gosa kana fudhachuu hin qabu nuyyuu duraanuu dursine manni marii federeeshiniitii fi manni marii bakka buutaa mootummaa Itoophiyaa duraanii seera ala waan taaneef
hariiroo qabnu hundayyuu gargarii kunnee jirra jechuudhani afyaa'iin mana marii naannoo Tigraahii dubbatee jira. Akka odeeffannoo Tigraahii irraa dhufaa jiru kanaan murtiin darbe kun seeraa ala adeemsi Abiy Ahmed mootummaan seeraa ala murtiin dabarse kun naannoo Tigraahii gara biyya bilisummaa qabdu labsachuutti deemaa jiru ka itti dhiyeessaa jiru ta'uudhaan yeroo ammaan tanaatti ajajni darbe kun murtiin darbeedhaan ka seeraa alaa kun birmadummaa uummata Tigraahii ka dhiibuu fi adeemsa naannoon Tigraahii akka biyyuuf dandeetti ta'uu fi gootu ka gargaaru ka karaa nuu banu nuu laaffisu jechuudhaan mootummaan kun murtiin inni dabarse tokkolleen fudhatama seeraatii fi heeraa kan hin qabne gareen yakkamtoota walittu dhiyaatte seera gosa kanaa dabarsitu kun akka warra hin sodaachifne dubbatanii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamuu fi kabajamoo uummatii Walaytaa mormii isaa jalqabee jira. Mormii isaa ka jalqabaa jiru kanaan mootummaan federaalii ka jedhamu hin jiru. Aangoon isaa ka heeraatii fi ka seeraa diigamee jira. Mootummaan uummattoota kibbaa ka jedhamullee hin jiru. Aangoon isaa ka heeraatii fi ka seeraallee diigamee jira. Mootummaan kun ka diigame gaafa Sidaamaan irraa bilisa baatee gaafa naannoleen adda addaa irraa jalatti bulu didde irraa bilisummaa isaa labsatte keessattuu jechuun fulbana 25 dubattu naannoon kun filannoo godhattee waan hin jirree fi mootummaan kun hin jiru qofa osoo hin taane naannoon uummattoota kibbaa jedhamtu diigamtee jirti. Uummatii Walaytaa ofiin of bulchaa. Uummatii Walaytaa gaafii abbaa irree mootummaan abbaa irree irraa ajajaa hin fudhatu. Mootummaan uummata Walaytaa humnaan cunqursuu hin danda'u. Uummatii Walaytaa mirga ofiin of bulchuutti fayyadame naannoo ofii labsata. Mormii geggeessaa jira. Mormii kanaan mootummaan uummata Walaytaa akka inni dhaabbatuu fi naannoon uummata Walaytaa akka inni dhaabbatu ka gaafachaa jirru mootummaa Abiy Ahmed ka jedhu beekamtii hin kennuu fi hiriira mormiitii fi akkasumas diddaa gabayaatii fi biltsiginnaa ofirra ari'uu itti fufaa jirra. Biltsiginnaa jechuun naannoo Walaytaa keessa hayyoota Walaytaa gussite uummati Walaytaa of keessa ari'ee of bilisa baasee jira. Ammallee taanaan mormii jalqabne itti fufne jira. Keessattuu fulbana 25 dubatti mootummaan waan hin jirree fi mootummaa Walaytaa dhaabuu fi tarkaanfii jalqabne ka jajjabeessine duratti ittiin deemnu tahuu dubbannaa jechuudhaan warri Walaytaa kunin akkasittuu barreessaa jiran. Daawwattoota keenya jaalatamuu fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu akkuma itti fufatu jira. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan rakkoo guddaa ishii qunnamee jira. Rakkoon ishii qunname kun rakkoo awwaannisaati. Awwaannisi kun naannolee Oromiyaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, naannoo Somaalii akkasumas naannolee kaaba Itoophiyaa kan Tigraayitii fi kan Amaaraatii fi Affaar keessattuu miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Miidhaa kana to'achuu fi Itoophiyaan meeshaalee barbaachisu akka hin qabne dubbatamaa jira. Xayyaara qorichaa farra awwaannisa biifaa jiru ka Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo keessatti xayyaarri tokko har'a kufee caccabee jira. Torbaanuma darbe keessatti naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabboo keessatti helikopteriin qorichaa biifuu tokko akkasumatti akka inni cabee ka dubbatamu torbaanuma lama keessatti helikopteriin lama caccabee barbadaa'ee jira. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan hanqina helikopteriita qorichaa biifanii akka qabdu ka dubbatamaa jiru. Kunin ammoo rakkoo duula awwaannisa to'achuu kana akka miidhuu danda'u akkaan ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaa keessatti awwaannisi haga madhatee midhaan kuntaalota miiliyoonii hedduu akka barbadeessee ka dubbatamaa jiru. Sanirrattuu ammoo lolaani hamaani akka gaaga'amiinsa dinagdee biyya san keessatti fidaa jiru ka dhagahamaa jiru. Kana walittuu qabatee mootummaan Itoophiyaa rakkoo awwaannisa kana to'achuu fi helikopteroota yookaan ammoo xayyaaraa waan kanaaf gargaaru biyyoota Afrikaa ka waan kan qaban irraa kireeffachuu fi ergifachuu fi carraaqaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Hagamma ergisaan yookaan kiraan taanan xayyaarii barbaachisu waan hin argamnee fi awwaannisi Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, naannoo Tigraahii, Affaarii, Harargee Bahaa, naannoo Somaalii keessattuu miidhaa gurguddaa akka dhaqqabsaa jiru ka himamaa jiru. Ummati karaa aadaatiin awwaannisa kana ofirra ari'uu fi carraaqaa jiraatanillee weerarii awwaannisaa kun akka malee guddaa waan taateef hagamma tarkaanfii awwaannisa kana to'achuu milkaawaa hin jiru jechuudhaan dubbatamaa jira. Afrikaa keessatti dhukkubii koronaa vaayirasiitii fi awwaannisa roobii yeroo malee roobee fi rakkooleen adda addaa dinagdee Afrikaa akka malee dubattuu deebisaa akka jirtu dhaabbanni baankii addunyaa ibsa baasan dubbatee jira.
weerarii dhukkuba koronaa vaayirasii kunini dinagdee biyyoota Afrikaa waggaa 10 duubatti deebisaa jechuudhaan dubbata jira. Haa ta'uuti malee koronaa vaayirasiin haga ardiilee bira miidha Afrikaa hin miine dinagdeen Afrikaa laafaa waan ta'eef garuu ammoo akka malee miidhamaa jira. Yoo biyyoonni imaammata sirrii qabaatanii bara dhufurraa kaasee dinagdeen Afrikaa bayyanachuu deemuu fi guddinni akka dhufuu deemuu ka dubbatamaa jiru. Biyya Itoophiyaa koronaa vaayirasiitti dabalatee awwaannisa lolaa haga malee roobee hokkarri siyaasaa biyya san keessattuu dhalatee fi qaala'insi jireenya gaaga'amiinsa dinagdeetii fi siyaasaa hama dinagdee biyya suni kan dijiitii lamaan guddatu ammaan tan guddinni persentii 2 gadi kufuudhaan Itoophiyaan rakkoo dinagdee hamaa keessa akka seenaa jirtu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kenneen ka oduu ka kallattii akkuma itti fufettuu jira odeeffannoo isin biraan gahuuttu jirru ammallee qabannee isin biraan genna. Atleetiin biyya Itoophiyaa Letesenbete Gidee rikoordii fiigicha meetirii 5,000 ka dubartoota ka atleetii Itoophiyaatiin qabamee cabsitee jirti. Rikoordii kan kanaan durattuu qabate Xurunesh Dibaabaa yoo taate ammaan kana fiigicha meetirii 5,000 ka dubartoota biyya Ispeenii magaalaa Siiviyaattu godhameeni magaalaa Valeensiyattu godhameen dhiifamnaa godha rikoordii addunyaa cabsitee jirti Letesenbete Gidee rikoordii cabsite kanaan gammachuun guddaan itti dhagahamee jira. Ummata Tigraahitii fi ummata Itoophiyaatii fi gammachuu guddaadha wanti kun tahee ka ibsamaa jiru. Rikoordii dhiiraa ka meetirii 10,000 ka Qananiisaa Baqqalaa waggaa 12 fi ol qabate fi atleetiin biyya Yuugaandaa Jooshiyaa Chapteegee namni jedhamu cabsee jira. Kan jechuun Xurunesh Dibaabaa rikoordiin waggaa 12 fi ka qabatte atleetii Letesenbete Gidee dhalattuu naannoo Tigraay cabsitee jirti. Atleetonni naannoo Tigraay aktivistoonni naannoo Tigraay akka malee gammadanii jiranii uummata Tigraay baga gammadanii baga galatoomtanii atleetiin Tigraay fiigduun Tigraay badhaasa argattee jirti jechuudhaani. Ammaan tanatti yeroo Tigraay Itoophiyaa keessatti dhiibamaa jirtuu fi mirga jechuun injifannoo miira uummata Tigraay ciccimsu jechuudhaan gammachuu walii qoodachaa oolanii keessattuu Letesenbete Gidee biyya alaa deemtee akka dorgommii hin goone warri jechuun immigireeshinii Itoophiyaa boolee irratti dhiibbaa guddaa irraan godhanii atleetii Qananiisaa atleetii Daraartuu Tulluutti akka isheen deemtu halkan qixxeen haala mijeessaa fi dhiibbaa san hundaayyuu dandeettee injifannoo kan injifatte warra Tigraayitii fi kun mallattoo diddaa mallattoo injifannoo garsiisa jechuudhaani baga gammaddanii uummatii Tigraay atleetiin Tigraay mo'attee jirti eegi jedhaniin boodattu Abiy Ahmedii karaa feesbuukiitiin gabbahuuni innis dorgommii kan keessa jira atleetiin lammii Itoophiyaa waan mo'attee fi baga gammadan jechuudhaani intalii kun jechuun Letesenbete Gidee falmii Tigreedha warri jedhu sanirraa lakki ishiin Itoophiyaadha jedhu falmii hin taane keessa gabbu'ee falmii kanattu akka inni jiru ka dhagahamaa jiru Abiy Ahmedii yeroo ammaan tanatti sadarkaa ijoollettuu gabbu'ee aktivistoota Tigraay wajjin wal qoxxisu waan warri jedhu atleetii Tigraay baga gammaduranii lakka Tigraay miti Itoophiyaa baga gammadan jedhee biyya bulchuu dhiisee waan feesbuukiitiin qabame gadi bu'ee akka bulchaa biyya odoo hin taane akka aktivistii tokkotti waa godhaa jira jechuudhaani balaaleffatamaa oolee atleetittiin dubartii kunini injifannoo ishiin argattee fi ummati Tigraay tiif ummati Itoophiyaa bal'aanii baga gammadan jechuu barbaanna Letesenbete Gidee rakkoolee isii dura jirtu hunda dura dhaabbattee injifannoo kan argatte kuni injifannoo akka malee guddaati jechuudhaani asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaanna atleetii biyya Yuugaandaa Jooshiyaa Chapteegee